Nagaan isiniif haa ta'u. Waldorgommiin Mixed Martial Artii MMA marsaa lammaffaan kan namoota baay'een hawwii guddaan eegamaa ture dorgomaa ijoo waldorgommichaa kan ta'e Seddoon yookiin Kaamil Nagaash Sayid dorgommii sana keessaa adda of baasuusaa ibsee jira. Maaltu uumame laata? Maaliif dorgommii kana keessaa of baasuuf murteesse? Odeeffannoolee kanarratti walitti qindeeffanne tokko lamaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura qophii kanaatti akka na waliin turtan kabaja guddaan isin affeera. Waldorgommiin Mixed Martial Artii MMA yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti kan gaggeeffame ji'oota arfan darban dura April 27 bara 2026 ture. Waldorgommicha irratti waldorgomtoota ijoo ta'anii qalbii namoota baay'ee kanneen fudhatan Joonii fi Niqaata Hillinaa gidduutti gaggeeffame. Sekendii muraasa keessatti Jooniin Niqaata Hillinaa injifachuun shaampiyoonaa dorgommichaa ta'ee ture. Waldorgommiin MMA marsaa lammaffaan Adawaa Muuziyeemitti gaggeeffamu immoo August 27 bara 2026 yookiin immoo Hagayya 21 bara 2028tti beellamamee ture. Waldorgommii kanarratti waldorgomtoonni baay'eetu jiru. Isaan keessaa garuu kanneen qalbii namoota baay'ee hawwatan waldorgommii namoota lama gidduutti gaggeeffamudha. Innis waldorgommii Joonii fi Seddoo gidduutti gaggeeffamu ture. Yaadattu yoo ta'e kana dura Joonii fi Seddoo gidduutti gaggeeffama waldorgommiin kun yeroo jedhamaa turetti Seddoon al takka takka nan dorgoma, al takka takka hin dorgomu, al takka takka birrii miliyoona 10 yoo naa kennitan malee, al takka takka birrii miliyoona 5 yoo naa kennitan malee jechaa ture. Dhumarratti garuu birrii maallaqa isaaniif kaffalamuun walii galanii waldorgommicha taasisuuf lamaan isaanii mallatteessanii turan. Jooniinis Seddoonis jechuudha. San booda guyyaa waldorgommii guyyaan biraan murtaa'ee ture sababa garaagaraa sababa tsooma maaliif wal qabatee waldorgommiin inni dhumaa Hagayya 21 bara 2018 yookiin immoo Agusti 27 bara 2026 murame. Guyyaan waldorgommii guyyaan 4 qofti yeroo hafutti yookiin immoo gaafa hanga sanbata kaleessaatti jechuudha. Waldorgommichi Hagayya 21 bara 2018 yookiin immoo Agusti 27 2026tti gaggeeffama jedhee namni hundumtuu eegaa jira. Garuu Seddoon guyyaa kaleessaa waldorgommii sana keessaa of baasuusaa ifaan ifatti karaa TikTok akkaawuntii isaa uummatatti bahee dubbatee jechuudha. Mee waan Seddoon guyyaa kaleessaa TikTok isaa irratti dubbate waliin dhaggeeffannee walitti deebina. ይሄ መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። እኔ ውድድሩ የቀረው 4 ቀን ነው፣ ግን እኔ አልወዳደርም። በቃ መወዳደር አልችልም። እኔ ለምን እንቁላሉን እኔ አስጠይቄያለሁ፣ በሃይማኖት ማስጠይቄያለሁ። ሲህር ነው፣ ድግም ተሰርቶበታል፣ መተት ተሰርቶበታል ተብያለሁ። በእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ እኔ አልጫወትም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትኬት የገዛችሁ ለውድድሩን ስፖንሰር ያደረጋችሁ ምናምን እኔ አልጫወትም ማለት ነው። በድግም ሰርቶ ነው። ከዚህ በፊትም ንቃተ ህሊናን በእንቁላሉ ከመታው በኋላ ነው በቃ ልጁ ከዛ በኋላ የጀዘበው ማለት ነው። Akkuma dhageessan kana waldorgommichi gaggeeffamuuf guyyaa 4 taafee hangaruu waldorgommii sana keessaa baheera. Inni መጫወት አልፈልግም. Inni አልጫወትም. Dorgommii sana keessa hin jiru obbaaseera jedhe. Sababni inni eerate immoo እንቁላሊtti yookiin immoo killee yookiin buphaatti tolchisiiseera yookiin diggimtiitti hojjeteera. Kanaafuu inni diggimtiitiin hojjetama waan ta'eef an nama diggimtii fayyadamee qoricha fayyadamee dhufeena dorgomu waliin wal dorgomuun barbaadu. Kanaafuu namoonni tikeettii guutan tikeettii keessan deeffadha. Namoonni ispoonsara taatan dhaabbileen garaagaraa ispoonsara nuu taatanii turtan murtoo mataa keessanii murteessuu dandeessu. Malee an nama diggimtii hojjechiifatee dhufu waliin yookiin nama tolfatee dhufu waliin wal dorgommii kana gaggeessuun barbaadu. Jedhee jechuudha. Kana duras Niqaata Hillinaa inqulaalii sanaan kan inni erga inni inqulaalii sanaan ta'ee mucaan fazaazaa ta'e jaan jedhee.
Kanaafuu dorgommii kana keessaa guutummaatti obbaaseera jedha Seddoon. Erga Seddoon ofishaalii karaa TikTok akkaawuntii isaa ba'ee dorgommicha keessaa of baasuusaa ifaan ifatti dubbatee booda namoonni baay'een yaada isaa kana fudhatanii yaadota garaagaraa kennaa turan. Namoota yaada garaagaraa kennaa turan keessaa yaadni baay'inaan namoota baay'eetiin asiif achi deddeebi'aa ture yaada tokko ture. Innis Seddoon ragaa qabatamaa tokko malee Jooniin diggimtii hojjechiiseera yookiin immoo tolfateera jedhee maqaa balleessuun kun isa hiisisuu danda'a. Kun reputeeshinii Joonii gadi buusu yookiin balleessa waan ta'eef kun maqaa balleessiidha. Maqaa balleessi kan immoo Jooniin himachuu danda'a, Seddoo hiisisuu danda'a. Wanni Seddoon amma dubbate kun kan isa hiisisudha. Ragaa qabatamaa tokko osoo hin qabaatiin akkanumatti oduutiin tolfateera diggimtii hojjechiifateera jedhee odeessuun isaa kun sirrii miti jedhanii namoonni garagaraan abbootii alangaa abukaatota dabalatee namoonni baay'een yaada garaagaraa kennaa turan. Isin akkamiin ilaaltu? Ragaa qabatamaa tokko malee nam tokko ka'ee ati diggimtii namatti hojjettaa yoo siin jedhe akkamiin fudhatta? Maal goota? Yoo dhugumaatii hojjette immoo ragaa qabatamaa isaa fidanna. Silaa namni yeroo diggimii yookiin tolfachuu yeroo tolfisiifatan ragaan akkamiin argamuu danda'a. So yaada keessan naaf qooduu dandeessu. Erga Seddoon akkana jedhee booda qopheessaan sagantaa MMA Mixed Martial Arts kun kan ta'e Geetaachoo Mallasee maal jedhee kan jedhamu jira. Waan Geetaachoo Mallasee jedhamu yeroo tokko daawwannee walitti adeemne. Seddoo ጆኒ እንኳን ባይኖር ከኔ ጋር ትደባደባለህ። ጌች ሴዶ እንዴት እያደረገ ነው? ድጋሚ አሁንም በቃ ፋይት አላረግም ብሎ ጨርቅ እየወረወረ ነው። ኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የተጫወተብን ነው። አንተ እንዴት ትሪት እያደረኩ ስቃይ ያበላኝ እኮ ምን ይሻላል? ስቃይ ያበላኝ ግን ችግሩ መሰለህ ከፋይቱ አያመልጥም እኮ እሱ ይሄንን አላወቀም ይሁን 120 ከ120 ሚሊዮን ሕዝብ ጋር የሚጣለው ታዲያስ ያ ማለት ባይ ዘ ዌይ ያ ማለት የ120 ሚሊዮን ሕዝብ ማለት ስልጣን ላይ ያለ ሰው ምናምን በሙሉ ነው ይጨምራል ይጣላል እንጂ እንዴት ብሎ ነው በኤርፖርት የሚወጣው? አሁን ልጅ ሊውጣ ቢል እንኳን አይቻልም ከሀገር ቢወጣ እንኳን አይመልጥም። እኔ እንትን ሴኩሪቲው ልቀጥርለት ነው ተሳስቶ ግዴታ ኤርፖርት ምናምን ሁሉም ቦታ ይሄን ነገር ከሀገር እንዳወጣ ነው። ስለዚህ ፋይቱ አይቀርም ንገራችሁ ስለሚጨነቁት ማለት ነው። ሴዶ ጆኒ እንኳን ባይኖር ከኔ ጋር ትደባደባለህ። ቀላል እንዴ? Akkuma agartanii qindeessaan yookiin immoo qopheessaan sagantichaa sagantaa wal dorgommii MMA sanaa jechuudha. Geetaachoo Mallaseen Seddoon baay'ee akka rakkisaa jiruuf dhumarratti amma garamittuu akkan sochooneef sekuriitii akka ramaduuf deemaa jiru dubbate. Dhumarratti garuu Seddoon yoo Joonii waliin sodaate yoo Joonii waliin wal dorgomuu baate ana waliin wal dorgoma malee wal dorgommii sanarraa eessattuu miliquu hin danda'u jedhe. Eessattuu miliquu hin danda'u wal dorgommii sanarraa jedheera. Yoo wal dorgommii kanarraa miliqe immoo uummata Itoophiyaa hundumaa wajjin wal lola waan ta'eef uummata hundumaa kana wajjin wal loluu isaarra immoo seenee Jooniitiin dabadabamuusaa wayya reebamuusaa wayya jedheera jechuudha Geetaachoo Mallasee. Umarratti garuu kaleessa erga viidiyoo an wal dorgommii kana keessaa obbaaseera jedhee erga viidiyoo hojjetee booda har'a immoo viidiyoo kan biraa hojjeteera. Viidiyoon hojjete sun immoo oofishaalii wal dorgommii sanaan kan wal qabsiisu daayirektii yookiin kallattiitiin kan wal qabatu osoo hin taane piroomoshiniin dhaabbata gommaa tokko hojjete yoo piroomoshiniin or viidiyoon kuni laayikii miliyoona tokkoo fi fooloowerii miliyoona tokko argate wal dorgommicha nan dorgomaa jedheerame ቪዲዮ ሰነሞ ይላል ወልት ዴቪድ አበሻ ውድድሩ እንድወዳደር እንድገባ ትፈልጋላችሁ? እንድገባ ከፈለጋችሁ ኤምአርኤፍ ጎማ ወይም የትም አውቶ ትሬዲንግ እሱ ይሄ ቪዲዮ ምሰራው ቪዲዮ 1 ሚሊዮን ላይክ መግባት አለበት ማለት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ 1 ሚሊዮን ላይክ ከገባ ሐሙስ ውድድሩ ገባለሁ ማለት ነው። akkuma argitan kana jechuudha yeetim auto trading akkasumas warri gommaan dhiyeessan kun viidiyoo inni promotion hojjete kun sa'aatii 24 keessatti laayikii miliyoona tokko yoo gale akkasumas immoo akkaawuntiin isaanii fooloowerii miliyoona tokko yoo gale gaafa
kamisa wal dorgommicha irratti akka hirmaatu dubbateera jechuudha. Garuu miliyoona tokko galaa laayikiinsa guyyaa tokkotti yookiin immoo foolowariinsa guyyaa tokkotti sa'aatii 24 gidduutti miliyoona tokko galaa kan jedhu immoo mataa dhukkubbii biraadha. Garuu deemee garamitti geessaa jira waan kun Seddoon yookiin immoo maqaan dhalootaa isaa Kaamil Nagaash Sayid namni jedhamu kun piroomoshiniif yookiin immoo atteenshinii namoota baay'ee argachuuf jecha wal dorgommii sana keessaa an of baaseera jedhee dubbate. Akkasumas immoo hiriyyaa isaa Jooniin killee sanatti yookiin buphaa sanatti tolcha hojjechiiseera jedhee dubbate malee garaasaarraa yookiin immoo guutummaatti garaasaarraa murteessee wal dorgommii sana keessaa bahuuf murteessee hin fakkaatu. Gochoonni amma inni godhaa jiran. Wal dorgommiin sun hin gaggeeffama. Kamisa Joonii fi Seddoon keejjii irratti wal argu. Adawaa Muuzeem 00 irratti. Gaafa kamisa Agusti 27 bara 2026 yookiin immoo Hagayya 21 bara 2018. Namoonni achirratti qaamaan argamtanii daawwachuu barbaadan tikkeettiin 100 kaasee hanga 10,000tti jira. Akkasumas immoo guyyaa sana tamsaasni kallattii televezyiinii Abbaayii fi Addaaraash weebsaayitii natti fakkaata. Addaaraash weebsaayit something sanaan laayivii darba sanaan hordofuu dandeessu. Garuu dhumarratti Seddoon akka jedhee namoota baay'ee naasisa sana osoo hin taane wal dorgommicha irratti argamuun isaa waan hin oolle. Hanga dhumaatti waan na waliin turtaniif hedduu tokko galatoomaa. Sabiskiraayibiin goone ta'e sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa, ulfaadhaa.